Jaalala bituu hin yaalin, jaalalli si haa bitu malee. Yeroo wal fakkaataa keessatti nama lama yoo jaalatte filannoon kee isa duraa osoo hin taane isa boodarraa jaalatte ta'uu qaba. Sababni isaas osoo isa duraa dhugaan jaalatte ta'e isa lammaffaa onneen kee hin keessummeessu ture. Jaalala jechuun bareedina barbaaduu miti, faayidaa barbaaduu miti, fedhii qaama saalaa barbaaduu miti, yeroo fayyaa qabanii fi yeroo gammachuu qofa wal barbaaduu miti, waan jaalatamteef jaalachuu miti, namaa wal jaalataaf jaalachuu miti, waan siifteef jecha atis guyyaa eegdee liqii deebisuu miti, bifa nama sanaa ilaaluu miti, qabeenya boru badu ilaaluu miti. Jaalala dhugaa jechuun waan hundarraa qulqulluu kan ta'e, fakkeessuu osoo hin taane dhugaa jaalalaatiif jecha hiyyeessa jaalachuu boru wajjin horatu, yeroo gaddaa gammachuu rakkinaa wal bira dhaabbachuu, kan ofiif hin arganne nama sanaaf hawwuu, obboleessa keetiif dabarsitee lubbuu kee kennuu, rakkinni har'a obboleessa kee yookaan jaalallee kee irra ga'e boru akka sirra ga'u beektee har'a rakkina isaa wajjin qooddachuu, nama jaallatteef kabajaa fi iftoomina kennuudha. Kana hunda cabsitee jaalalatti deemta taanaan jaalalli hundee hin qabu, boru ni buqqa'a.